بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمة إسلاما الدنيا رتي أرقمتنو كبية كيسا بيالا جرتنو أكم جرتو ردفتوني أمن تابراس نغا كيساني النغا كوتي قلت ربي هندي كيسانو إغا بغا جراتني بغا قويا كان كيساني نغا داولت ديبني إسنين جدا بوليوان كيا كم بكا غرا غرا جرتنو كان سوشال ميديا في ميديا غرا غراتي والبينو هندي كيسانو بغا نغا فياناف قباتني إسنين جدا بوليوان كيا هندي كيسانو bakka jirtanutti nagaanaaf ta'a isiniin jedharra deebi'ee egaa barnoota kiyya kutaa ja'affaatiin walitti deebinee jirra alhamdulillah kan rabbiin fayyaa nu godhe nagaa nu godhe nagaadhaan walitti nu deebise alhamdulillah rabbiin galanna ga'u egaa faaruun isaaf deddeebi'u jecha barnoonni kiyya guyyaa irraa kutaa arfaffaa kutaa shanaffaa finne kutaa ja'affaarra geenye jirra haga xumura qophii kiyyaatti nafaana turaan isiniin jedha namoonni YouTube channelii kootiif haaraa taatanii YouTube channeliin kan koo Rashad Tuubii ka jedhu subscribe like sona quxuquu hin dagatina yeroo subscribe gootanii kaatan immoo mallattoo notification kan mallattoo bilbilaa isinii baatu sana oolirra godhachuu hin dagatina isiniin jedha sababiin isaas nama hunda dursee akka isin bira ga'u godha waan ta'eedhaaf isiniin jechuu barbaada hiriyoottan keessanii fi sheerii akka gootanu kabajaaf jaalalaan isin gaafadhaa isiniin jedha egaa garuma barnoota keenyaatti kan dabarru taanaati haga xumura qophii keenyaatti nu faana tura affeerraa kiyya isiniin jedha introo kana booda walitti deebina turtii gaarii egaa walitti deebinee jirra jalqaba maqaa rabbiitiin jalqabna bismillaahir rahmaanir rahiim gaaffii tokkoffaa egaa akkuma beekamu gaaffiif deebiidha kan koo kanan irratti isiniif qabadhee dhufu akkuma isinuu beektanu isiniin jedha gaaffii kana haga xumuraatti kana dhaggeeffattanu yoo dogongorri jiraates immoo kana sirreessitanu kabajaaf jaalalaan isin gaafadha isiniin jechuu barbaada gaaffii tokkoffaa gaafa lola qaadisiyyaa gaafa lola kandaqii lolchiisaan qureeshiidha eenyu jedhama maqaan isaadha gaafa lola kandaqii lolchiisaan guyyaa sanaadha maqaan isaadha eenyu jedhama jedha deebiin Abaa Sufyaan ibnu Harbiitii jechaadha lolchiisaan guyyaa gaafa lola qaadisiyyaa lolchiisaan gaafa sanaadha Abaa Sufyaan ibnu Harbi jedhama muslimoonni 3,000 jedhanii ummanni kaafiraa immoo mushriktoonni 10,000 jedhanii guyyaa lola kandaqii sanaa jechaadha gaaffii lammaffaa namni yeroo jalqabaa murtaddii ta'ee eenyu jedha namni yeroo jalqabaatiif murtaddii ta'ee murtaddii jechuun kan islaamummaa irraa deebi'ee kan duraan amantaan isaa islaama ture islaamummaa sanarraa deebi'ee maqaan isaadha eenyu jedhama namni yeroo jalqabaatiif islaamummaa irraa deebi'ee maqaan isaadha eenyu jedhama jedha egaa deebiin al-aswad anasiyyi jedhama jechaadha namichi yeroo jalqabaatiif murtaddii ta'ee islaamummaa irraa deebi'ee al-aswad jedhama jechaadha maqaan isaadha gaaffii sadaffaa haati manaa ergamaa rabbii Khadiijaan binti Khuwaylid maqaan isiidha maaliin beekamtii jedha maqaa biraa kan isiin qabdu maqaan isiin duraan beekamtu maal jedhama maqaan isiidha gaaffii sadaffaan
egaa akka deebistan abdiin qabaa insha Allah. Maqaan isiidha deebiin Xaahiraa jedhamtii jechaadha. Khadija binti Khuwaylid haati manaa ergamaa Rabbii. Maqaan isiidha kan isiin ittiin beekamtu Xaahiraa jedhamtii jechaadha. Gaaffii shanaffaa. Lolli ergamaan Rabbii dura lolanii lola maaliiti? Ergamaan Rabbii kan isaan dura lolan lola maalii jedhamaa jedha. Gaaffii shanaffaan. Deebiin lola wuddaan jedhamaa jechuudha. Ergamaan Rabbii jalqaba kan inni lolee lola wuddaan lola jedhamudha jechaadha. Kan isaan dura lolanii jechaadha. Gaaffii torbaffaa. Bukhaariin hadiisa meeqa odeessee jedha. Bukhaariin hadiisa meeqa kan inni odeessee? Deebiin hadiisa 7563 odeessee jedhani. Bukhaariin hadiisa 7563 kan inni odeessee jechaadha. Gaaffii torbaffaa. Namni yeroo jalqabaatiif Kaabaa keessatti dhalate maqaan isaadhaa eenyu jedhama? Namni yeroo jalqabaatiif Kaabaa keessatti dhalate maqaan isaadhaa eenyu jedha jedha gaaffii torbaffaan. Deebiin Haakim ibnu Hizaam jedhamaa jechaadha. Namni yeroo jalqabaatiif Kaabaa keessatti dhalate Haakim ibnu Hizaam jedhamaa jechaadha. Gaaffii 8ffaa. Ansaara keessaa namni yeroo jalqabaatiif islaamawe eenyudha? Ansaara keessaa namni yeroo jalqabaa islaama ta'e eenyudha jedha. Ansaara jechuun nama biyya isaa jirudha. Egaa ansaara keessaa namni yeroo jalqabaa islaama ta'e eenyu jedha. Egaa akka deebisaa jirtanuu abdiin qabaan isiniin jedha boleewwan kiyya. Deebiin Mu'aaz ibnu Afra'aa jedhamaa jechaadha. Mu'aazii namni yeroo jalqabaatiif ansaara isaa islaama ta'e Mu'aaz jedhamaa jechaadha. Gaaffii 9ffaa. Namni yeroo jalqabaatiif Quraana afaan Ingiliffaatti hiike eenyu jedhamaa jedha. Namni yeroo jalqabaatiif Quraana afaan Ingiliffaatti hiike maqaan isaadhaa eenyu? Deebiin Alexander Roo'is jedhamaa jechaadha. Namichi yeroo jalqabaatiif Quraana afaan Ingiliffaatti hiike Alexander Roo'is jedhamaa jechaadha. Gaaffii 9ffaarra geenye jiranitti fakkaata. Gaaffii 9ffaa. Lolli Huneynii hijiraa meeqaatii kan inni ta'e? Lolli Huneynii hijiraa meeqaatii jedha kan lolame. Deebiin hijiraa 8tii. Lolli Huneynii kan taasifame baatii Shawwaal hijiraa 8tii jechaadha. Lolli Huneynii kan taasifame. Gaaffii 10ffaa. Jahiim jedhee Iqaab ka jedhe Quraana keessatti bakka meeqatti dubbatame? Jahiim jedhee Iqaab ka jedhe yeroo meeqa dubbatame jedha Quraana keessatti?
deebiin yeroo 26 deddeebi'ee dubbatamee jechaadha. Quraana keessatti yeroo 26 jahiim iqaab jedhee ka deddeebi'ee dubbate yeroo 26 jechaadha. Gaaffii 11ffaa namni erga Aadamii sallallahu alayhi salaam nabuwwummaa kenname nabiyyi kamii? Erga nabi Aadamii alayhi salaam kan nabiyyummaa kenname nabiyyi kamidha jedha. deebiin nabi shiisii jechaadha. Namni erga Aadamii nubuwwummaa kenname nabi shiis jedhama jechaadha. Gaaffii 12ffaa nabiyyoota Qur'aanni jechoota meeqa qabaa jedha. Qur'aanni jechoota meeqa qabaa? deebiin jechoota 79 qabaa jechaadha. Qur'aanni jechoota 79 qabaa. Gaaffii 13ffaa fardi lola gaafa Qaadisiyyaa Sa'ad ibn Abi Waqqaas yaabbatee deeme maal jedhama maqaan isaadha? Fardi gaafa lola Qaadisiyyaa Sa'ad ibn Abi Waqqaas yaabbatee deeme maqaan isaadha maal jedhama jedha. Maqaan farda sanaa maal jedhama? deebiin gharqaan jedhamaa jechuudha. Gharqaa jedhamaa jechuudha. Fardi Sa'ad ibn Abi Waqqaas guyyaa lola Qaadisiyyaa yaabbatee deemaa ture gharqaa jedhamaa jechuudha maqaan isaadha. Egaa dhaggeeffattootaaf kabajamtoota hordoftoonni chaanaalii koo jalatti argamtanuu qophiinan har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Akka irraa bohaartanus abdiin qaba. Barnoota kiyya kutaa 7ffaatiin hanga walitti deebinu turtii gaarii nagaa keessanaaf jiraadha. Viidiyoo kana laayikii sheerii gochuun dagatina. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Nagaan naa jiraadha.